Kunnootiin kunoo taate dubbiin yuutuubiin himan Waashingitaniin baate yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabduu akkaan barbaachistootaati kan guyyaa xaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa kataatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Hayyoonni fi bakka bu'oonni paartilee adoolessa 19 bara 2025 YouTube hon conversation irratti kallattiin marii taasisan guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 31 bara 2025 qaamaan wal arguudhaan marii adeemsisuun murtoowwan garaagaraa dabarsanii jiru. Marii kana wanti adda godhu osoo jiraatee qaamaan wal arguu fi hoogganaan ABO Jaalmarroo Dirribaa kallattiidhaan dirree irratti argamuu isaati. Oromummaan akka ilaalcha seenaa, aadaa, siyaasaa fi sabboonummaa Oromootti daandii bilisummaa saaqa. Daandiin bilisummaa kun wanta Oromoon marti waliin wajjin qabu irratti ijaarama. Oromoon akka ilaalcha sabboonummaa Oromoon humna siyaasaa taasisuun bilisummaa namoomaa human liberation gonfachiisuu danda'a jedhamee amanama. Kanuma irraa ka'uudhaan hayyoonni fi bakka bu'oonni paartilee Oromoo adoolessa 19 bara 2025 YouTube hon conversation irratti kallattiin marii taasisan guyyaa kaleessaa adoolessa 31 magaalaa Siyaatal Waashingtan keessatti qaamaan wal arganii marii bal'aa adeemsisuun murtiiwwan garaagaraa dabarsanii jiru. Hayyoonni fi bakka bu'oonni gartuulee siyaasaa kunniin murtiiwwan isaan dabarsan mootummaan kun jijjiiramuu akka qabu walii galleerra jedhan. Murni biyya bulchaa jiru maqaa Oromoo dhahataa imaammata farra Oromoo adeemsisaa jira. Qabsoo jarmiyaalee siyaasaa Oromoo KFO, ABO fi ABO taasisan bifa qindaa'aan jabaatee akka itti fufu tumsuuf walii galuu ibsanii jiru. Miidhaan mootummaan saboota biyyattii biroo irraan gahu akka balaaleffatan himanii jiru. Saboonni biyyattii wal tumsanii sirna kana irratti akka qabsaan hayyoonnii fi bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaa kunniin yaamicha godhanii jiru. Karoora qabame milkeessuuf marii eegalan itti fufsiisuuf koreen qindeessituu hundeeffames ibsa isaaniitiin beeksisanii jiru. Marii kanaan qoree qindeessituu tokko hundeessuudhaan murtoo Siyaatal jedhamee waamamuun dabarsanii jiru. Haaluma kanaan hoogganaan olaanaan ABO Jaalmarroo Dirribaa dirree irraa kallattiidhaan waan marii irratti hirmaateef hirmaattonni mari'ichaa galateeffatanii jiru. Ayyee akkam nagaa jirtu miseensonni ABO kaaba Ameerikaa USA fi Kanaadaa jirtanii adoolessa 31 bara 2025 qophii irbaata wooboo akkasumas hagayya tokko kora miseensotaa fi hayyoota waliin marii gootanii baga ittiin singa'ee egaa mari'ataan gowwaan qabu jedhanii ka mari'atee ka walii galetu alaa gala jaarmiyaan ABO biyya ambaa keessatti ka yeroo kamuu caalaa walitti dhufee sabatiinsa tasgabbii fi itita ta'aa deemaa jiru kana daran jabeessitanii uummata Oromoo hammattanii kallattii adda addaarraa wal dhabdee yookaan walitti dhufuu dadhabee keessaa hafellee garaa walii bal'attanii hiree tokkitti waliin qabnu qabsoo bilisummaa Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf adeemsisaa jirru irratti tokkoomnee wal taanee tumsa irree jabaanuu ta'u godhannee akka fuulduratti furgaanu hunda hammachuu akka dandeessani. Uummanni Oromoo har'a gabrummaa jala jiru jalaa bahuu fi qabsoo taasisaa jiru keessatti bakka adda addaatti sagaleen isaa irreen isaa beekumsii fi dandeettii qabeenyi isaa faca'ee akka hin deemne gurmuu jalatti walitti dhufee irree akka ta'uu danda'utti wal hammatee jaarmiyaa jalatti akka ijaaramuu danda'utti kana caalaa akka hojjettan siniin jedha. Haga ammaa hojiin hojjetame ka yeroo kamuu caalaa ka nama boonsu dirree irrattis jijjiirama inni fidaa jiru gargaarsi keessan yaanni keessan humnii fi qabeenyi beekumsi keessan asiillee nu tokkoomsee mooraa qabsoollee itichi adeemaa jira waan ta'eefi summii biyya alaarraa kanaan dura nu dhufaa turellee dhaamsitanii ammas kana caalaa balbala summii diinummaa akkasumas hojii diinni nu keessatti nu
nu diiguu fi wal dura nu dhaabuuf taasisu hundumaa dura dhaabbattanii balbala sana cuftanii balbala tokkummaa jaalala waloon hojjechuu waliif hojjechuu fi sabaaf hojjechuu ammoo banaa gootanii akkasiin akka kana caalaa ijaaramee bu'aa kana daran qabsoo gaggeessaa jirru kana eggitiitti godhuu fi gabrummaatti guduunfaa godhee gara bilisummaatti nu geessuu danda'u kadiidaa dirreerra jirru waan dandeenyu hundumaan kufnee kuffisaa jirru isinis immoo akkasuma biyya alaa teessanii jaalala biyyaa fi hawwii biyyaaf qabdanii sana daran immoo hojjettanii beekumsa dandeettii qabeenya waan qabdan hundaan kana caalaa walitti dhuftanii waan kanaan dura muuxannoo irraa qabdan waan nu diigu waan wal dura nu dhaabu waan tokkummaa keenya laaffisu hundumaa argitan irraa barattanii sanarraa elaamee walitti dhuftanii waliif dhiiftanii wal dandeessanii akka waliin tarkaanfattanii nuuf illee akkanuma jajjabina akka taatan nuti immoo isiniif irree gaachana da'oo taanee lubbuu tokkittii qabnu laannee qabsoo kanatti gitii guduunfa akka goonu siniin jedhaa fayyaa ta'a irbaanni oboo ka irratti walitti dhuftanii jaalalaaf tokkummaanii woboof siniif jirra jettani mariin ammoo marii bu'aa qabu firii argamsiisu kallattii qabsoollee akeekuu danda'u akka ta'u siniif hawaa milkaa'aa jajjabaadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa siniin jedha. Koreen Faannoo Diimaa Idil Addunyaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun lammiilee nagaatu miidhamaa jira jechuudhaan beeksise. Guutuu odeeffannoo kanaa akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Koreen Faannoo Diimaa Idil Addunyaa walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun lammiilee nagaa irratti rakkoo hamaa fidaa jiraachuu beeksise. Koreen kun ibsa kamisa jechuun adoolessa 31 bara 2025 baaseen lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun lubbuun namoota nagaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa jiraachuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee yaamu waggoota 6 darbaniif loltoota mootummaa naannichaa keessa jiranii wal lolutti jira. Gareen hattoota godina lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti bal'inaan socho'u kun yeroo baay'ee ajjechaa namoota nagaa fi qondaalota mootummaa irratti qooda qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo garee adda bilisummaa Oromoo ABO irraa adda bahuun qabsoo hidhannootti cichuu hordofee manni baree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa garee shoroo keessaa jedhee ibsee jira jedhe ibsa isaa irratti dhaabbanni kun. Manni Oromoo tokkummaan gadi bahee falmachuun isaa haqa isaa dhabeeti jedhan namoonni saamama daangaa Oromiyaa irratti yaada kennan. Uummanni Oromoo yeroo ammaa tokkummaan gadi bahee mormii isaa karaa nagaan gaggeessuun mirga abbaa biyyummaa gaafachaa jira. Gaafilee karaa nagaan gaafataa jiran daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba. Muyyalee guutuu keessaa alaabaan naannoo Somaalee bahuu qabdi. Oromiyaan mootummaa quuqama qabu kan daangaa Oromiyaa osoo uummatni hin gaafanne dursee rakkina Oromoo hiikuu fi daangaa Oromiyaa eegu argachuu qabdi. Warri maqaa Oromoon taayitaa irra jiran daangaa Oromiyaa kabachiisuu dhabuu isaatiif itti gaafatamuu qabu. Yeroo lafti Oromiyaa wareeramtu caffeen Oromiyaa maaliif waltajjii ariifachiisaa waamuu lagate? Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo magaalota akka Harar, Dirree Dawaa fi Finfinnee irratti deebii argachuu qaba. Gaafilee kanneen uummanni dhaadannoo garaagaraatiin gaafataa jira. Gaafii uummata karaa nagaatiin gaafataa jiru deebii hatattamaa argachuu qabu jenna. Kaaba Gaazaatti roobii dheengaddaa lammiilee Filisxeen 30 bakka gargaarsa nyaataa eeggataa jiranitti dhukaasa Israa'eliitiin ajjeefamanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanaa akka ta'utti isiniif qindeessee jira. Kaaba Gaazaatti roobii dheengaddaa lammiilee Filisxeen 30 deeggarsa namummaa eeggachaa turan dhukaasa Israa'eliin ajjeefamuu ejensiin Hamaas namoota nagaa tiksu beeksise. Dubbi himaan ejensicha AFP akka himetti dhukaasa Israa'eliin namoonni 300 ta'an madaa'uu himee jira. Israa'el ammoo haalli ture qoratamaa jira jette. Waraanni Israa'el iddoo namoonni Gaazaa walitti qabamanitti akeekkachiisuuf dhukaasuu himee jira. Dhukaasa sanarraa namoonni miidhame jiraachuu garuu quba hin qabu jedhe. Daayirektarri hospitaala Gaazaa Muhammad Abu Salaamiyaa reeffi namoota 35 hospitaalicha dhufuu himee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu jirtu irratti galatoomaa ulfaadha.